Nageenyiif jaalalli waaqayyoo haalaaf bakka jirtanitti isiniif haa ta'u obboleeyyan koo amantaa birootaa taayyoyyaa ashamaa harka fuunee jirtu nagaa keessanii har'ammoo viidiyoo ajaa'ibaa tokko viidiyoo wanta guddaa fi wanta hijoo dhalaa barattu jedhee yaade tokko isiniif qabadheetii dhufe egaa osoo kara mata duree keenyatti hin darbin warri maamila mastii fiqirii taatan like subscribe gochuu hin dagitina warri maamila koo hin taane immoo koottaa maamila kootti dabalamaan isiniin jedha egaa mata dureen har'a ani isiniif qabadheetii dhufe keessattuu dubbii ijoo shamarran akka koo cimtuu fi akkasuma yoo ofii keetiif yoo habbaan of jabeesse malee namni nama hin jabeessu yeroo ammaa kana ani cimtuudha jettee ofii keetiif xankaaraa ta'uutii qabda. Egaa seenaa hiriyaa koo tokko isinitti hima seenaa dhugaa seenaa qabatamaa seenaa ija kootiin argee waggaa 5 guutuu hiriyaa hedduu jaalladhuu fi akkasuma anguma ta'eeyyuu anga dandeetti kiyyaa fi anga beekumsa kootii ishii gorsaa fi ati nama addaati anaaf jettee mucayyoo hedduu wal jaallannu tokkotu jira. Ishiinis ollaa kiyya turte. Osuma wajjin jiraachaa jirru waggaa 5 guutuu osoo guyyaa gaafa tokko akka obboleeyyaniitti wallaallee akka ati nama addaati naan jettee osoo akkasiin jaalala hedduu walirraa qabnuuti egaa kara biyyaatii galte wanti isiin asitti yaaddanii galtanii fi wanti biyya ga'ee isin qunnamu baay'ee walitti hin dhufu. Yeroo tokko wanti asii yaaddanii deemtanii gaafa biyya geessa isinii milkaa'uu danda'a. Tokkoon immoo nama milkaa'uu dhiisuu danda'a. Hundumaafuu kan milkeessu Waaqayyoodha. Yeroo wanti tokko nu qunnamu maaliif nu qunname jennee gadduu osoo hin taane galata kee yaa Waaqayyo jennee kaayyoo keenya kara fuulduraatti jabaannee akka hojjennu qormaata qoramtee darbite sana yoo kara duubatti ilaaltee isumaaf jettee gaddite jireenya kee isa kara fuulduraatu si jalaa baduu danda'a. Kanaafuu isa darbeef barnoota siif ta'a isa kara dhuftuuf immoo kaayyoo kee akka tijabaatti bakka yaadde sana geessu siif ta'a jechuudha. Kuni yoo maal barbaachisa maal yoo taane barbaachisa osoo jettanii ofii keetiif nama jabduu fi nama cimtuu ani nama kam jettee ofii keetiif bakka kana dhaabbattee of jabeessuutii qabda. Egaa obboleettiin koo kun akkuma namaa tokko ijoollee 2 qabdi abbaa manaallee qabdi kan kara biyya Arabaa dhuftellee abbuma manaa ishii biraa ijoollee ishii gattee sana ijoollee 2 jechuudha. Ishiinis jaallattee osoo hin taane giddiin haaluma jireenyaa kana ni beektamu. Gaafa atachi teessee rakkattu daa'imni kee gaafa akka kee rakkattu sana ijji koo daa'ima koo osoo rakkattu in argu jettee ishiinis kara sigdatii kana kara biyya Arabaa kana dhufte jechuudha. Biyya Arabaa kana osoo guyyaa gaafa tokko ittiin tolin otoo guyyaa gaafa tokko manaa hin bahin waggaa 5 guutuu mucayyoon kun dalagatte jechuudha. Ishiinis kan bakki isheen hojjettu jechuudha. Fuullee waliiti manni keenya fuullee waliidha jarri koollee walitti dhufu. Maal seetan attuma ani gaafan hiriyoota koo waamurree ineeyyamtu footoo duute. Anatu mana ishii dhaqa malee ishiin mana koo hin dhuftu. Akka nama wajjin wal qunnamtu hin barbaaddu jechuudha. Garuu yoo nan ishee bira dhaqe kootu naan jedhu nan dhoowwan akkam barbaadettan ishii bira dhaqe. Garuu gaafa ijoolleen hiriyoonni koo ayyaanni waggaa ga'eena bira dhufan hin ergitu. Akka nama wal qunnamtu bakka namaan akka hiriyoota wal qunnamtu hin barbaaddu jechuudha. Manuma teessi waggaa 5 guutuu laala ijoollee. Waggaa 5 guutuu daa'ima gana haraasidha osoo hin dhalatin dhufte jechuudha. Mucayyoo sun dhalattee jirti naannoo ji'a 2 naan jette ergan dhufe ji'a 2 mucayyoo xiqqoodha. Akkasuma guddistee waggaa 5 guutte mucayyoon kun guddatte jechuudha. Daa'imman Arabaa ni beektu tokkichumaan ka'u. Akkas gootee osuma dalagattu mindaa hojjettu sana ijoolleedha abbaa manaa kooti jettee isumatti ergite jechuudha. Mindaa waggaa 5 guutuu hojjette kana hunda isatti ergite gaafa waggaa 4 geessu amala itti jijjiirrachuu dhufe jechuudha. Kan ishiin mindaa itti ergitu sana inni dhoksee ofii isaatiif mana bitee jechuudha. Mana sana waan bite itti hin himne jechuudha. Laala maa ishiin bakka jireenya waliin qabu daa'ima waliin qabu isuma biraa deemtee dhufte abbaa manaa kooti na dhoksa jettee miti gaasheen. Garuu namoonni tokko dhiironni haramanii akkanaas hedduutu jira. Gaafa ofiishiitiif dafqashee akkasiin agabbuu bultee gaafa bishaan dhugdu ijoolleen koo sun waan dhugan waan nyaatan dhabuu laata jettee hanga imimmaan buustutti yeroo meeqa guyyaa meeqa ila imimmaan ishii buusti jechuudha. Seenaa ishii akkan ijoollee koo guddisinatu beeka achis taa'ee naan darbu. Kanaafuu naan darbu isaanumarraa siqeetan ijoollee koo akka gaariitti guddifadha jetteeti kan biyya kana dhufte jechuudha. Gaafa ishiin guddattee gaafa mindaasee namni lafa bitatee isin dhoksu mindaadhuma keessaniin isin gaafa humna dhabdanii humni keessan asii dhume
inni bakka barbaade deemee bakka barbaadetti bashannanee jiraata garuu ishiin biyyi mana arabaa keessa otoo waa hedduun dararamtu asi daa'imti arabaa ni dararti achi garuu gaafa biyya ishii yaadattu daa'ima ishii osoo nyaata gaafa nyaattu daa'imti koo yoona hin nyaatu laata beela'anii laata jetti qalbiin hedduu caba hedduu boochillee hedduun gorsarree erga biyyaa baatee jabaattee ijoollee kee kana guddifachuutii qabda baqa tokkicha biraa baatee miti garaa kutadhu jedheeni mucayyoo sun dhugaan isiniin jedha guyyaa gaafa tokko yookiin nama taanee rabbiin walitti nu agarsiisee biyya keenyatti gallee seenan aniif isheen dabarsine maal akkan ishiif gorsee akkamiin akkan ishee jabeesse guyyaa sana isheerraa ni dhageessu jechuudha mucayyoon kun hedduu humuriidhaan irree waliin madaalu baay'ee na caalti jechuudha garuu gaafa nama gorsu akka waan ofii kiyyaaf rakkina hargeettan nama gorsa maaliif yoo jettanii ani namoota baay'ee na bukkeedha rakkatan nan arga garuu galata waaqayyooti ani guyyaa tokko rakkadhee hin beeku biyya arabaas kan dhufe rakkadhee yookiin gidiraan meeqanarra gahee son taane ofuma kooti ni jira miti irree duraanii namni biyya arabaa dhufee baqa isaan waanumatti tolee jiraatu fakkaateen aniyyuu barnoota godhiisee dhufe malee kanan nyaadhu kan abbaa koo kanan dhugu kanan uffadhu kan abbaa kooti jechuudha garuu gaafa nama gorsu akka waanan ofii kiyyaa rakkinni narra gaheettan nama gorsa maaliif yoo jettani ijoolleerraa nan arga kaa warreen rakkatan warreen duraan bukkee cinaa kiyyaa rakkatan nan arga waan ta'eef akkuma sanaatti kunis illee akkasumatti rakkatti jedheetan ani wantin asirratti jedhu erga lafa kana bitate angas illee lafa bitee dhokse ammallee xaa'oo baadiyyaadhaa qotatu ni beektu namoonni baay'een magaalaa jiraatan illee xaa'oo biyyaa ni qotatu jechuudha baadiyyaa deemanii yoo ofii isaaniitiif baadiyyaa deemanii qotuu baatan illee nama ni qochisiisu kun immoo ijoolleen baadiyyaa ni beekan waa kanaa osoo gootu maal godharee achumarraan waggaa 5 guutuu hojjettee abba manaati mitiiree manuma isaatti galte gaa mana biraa hin qabdu isa biraa dhuftee kan deebitee galturreen mana isaatti daa'imman ishii gurguddatan daa'imman ishii biratti galte gaafaan galuu baqa asumatti amala jijjiirratee amallisaa akka hin taane jette akka hin taane ofii ishiitiif birrii ol keewwattee hin qabdu osuman jedhuun maaloo ol keewwadhu birrii kee dhoksiiti baqa anguma ta'e ta'u anguma muraasa idda amala inni sitti jijjiirrate amma tokko ol kaa'in jedhaa garuu isheen illee naaf hin dhageenye maal gootire garaa dhalaa kana daa'ima kooti jetti osoo akkas jettu gaafa galtu amala asumatti jijjiirrate achillee jijjiirrate lafa bitatee lafa sana dhoksee ammas immoo midhaan facaasanii isa galfatan sana amma ni beektu asmaraan galee konkolaataadhaan baasee gurguree isallee na dhokse waan akkanatti nimne jette isa macarrashaa maal goote mucayyoon kun kan asii waggaa 5 guutuu daa'imman arabaa sammuu ishee xaffashte biyya galteerree xaffashamte qarshii of harkaan qabdu jireenya burjaajaa akkasitti gaafa galtu hedduu nama eenyu jedhe isa macarrashaa maal gootan achirraa baatee mana ishii gallakkiste mana obboleessa ishiitti galtee laala birriin ofii keenyaaf hojjannee dhiiga keenya dafqa keenya akkatti xaragnee finnu angam akka ilaata nutti bittu laala diinummaa akka nutti xixxu ofuma keenyan jechuudha mana obboleessa ishii teessee anga maal gootiree adda baana jettee kissii jalqabde egaa abbaa manaati firmaa qabdi gaayilumaan wal fuudhanii akka barbaaddetti jireenya ishii kan isheedhaaf ta'u qixxeenni kutamaaf kaayyoo kasasteerraa fudhatte garuu wantin asirratti hiriyoota keetiif sheerii godhi wantan an arge kana yookiin ana qofa miti kan ijoollee qabaatee abbaa manaa qabaatee biyya arabaa deemu jettee natti dhugaa boochee jechuudha maaliif badde na jalaan jedha laala kallattii silkii ishiin hojjetu bakka networkiin hin jirre hin jiru tureeyyuu sababa kanaatiif hin bade malee si dagadheeti miti yeroon galummoo waan akkanaatu na qunname achi nan boqadha jedhee karaa mana kootigaa mana ishiitti galti nan boqadha jettee gaafa hin jettu jireenya akkanaatu ishii qunname mee meeqa keessanii abbaa manaa keessan daa'ima keessan gattanii kan biyya arabaa dalagattan asirraa ka obboleettii keenya kanarraa waa hedduu barachuutii dandeessu gaafa mindaa asii hojjettan anguma ji'a hojjettaniin abbaa manaa keessan inni mucaan koo bira jira ijoolleen koo daa'imti koo abbaa manaa koo bira jirti jettanii akkuma argattaniin abbaa manaa keessan biratti erguun kun gowwummaadha akka kiyyaatti jechuudha inni bakka barbaade ittiin tasnaannaa bakka barbaade oolee gala ati garuu osoo bishaan qoonqoo keetti hin dhugin daa'ima kee yaadda asii jireenyi arabaa akkasi maaltu kana si rakkise gaa tokkoffaa waggaa dheeraa turuu dhiisu erga abbaa manaa qabaattanii erga daa'ima qabaattanii waggaa dheeraa baatanii waggaa dheeraa turuu
waggaa lama hojjettanii daa'ima qabdu abbaa manaa qabdu mana keessan gattanii deemtan miti deebitanii waggaa lama biyaansi biyya arabaa waggaa lama hojjettanii boqonnaadhaaf galeetan deebi'a jettanii waggaa lama sana keessatti yoo abbaan manaa keessa wanta isinitti ergita sana nama imaanaa qabu nama kaayyoo boruu qabu ta'atee isin eege bakka deebiteellee daa'ima qabda waan ta'eef daa'ima kee haala gaariidhaan guddisuuf dhufu waan ta'eef ati maal gootaree aamilee orattee jechuudha kan waggaa lama hojjette sana bakka guddaa abbaan kee nama cimaa abbaan manaa kee nama cimaa ta'e taanaan isa mindaa waggaa lama itti ergite sana innillee achi tattaafatee yoollee hojii qabaachuu baate kanuma ati hojjettee itti ergitu kanaan jijjiirama baay'eetu jira nama kaayyoo qabutti jechuudha nan guddadha haati manaa koo daa'ima kootirraa maaliif achitti gubatti yeroo muraasa keessa hojjennee wal jijjiirra jedhanii warreen yaadan illee ni jiru warreen immoo birri keessan asii ergitanii balleessantu jiru asirratti wanti hubachuuti qabnu gaafa waggaa lama hojjette abbaa manaa keetirraa yoomuma taanan abbaa manaa eerumtanii waggaa lama ol irraa turu tasumarree yoo isinitti tole yoo namatti tole abbaa manaa ofii gatanii eessumaa deemuun hin danda'amu maaliif yoo jettan abbaa manaa kee mana ho'ifattee erga irraa baate tokkoffaa ni nyaata ni dhuga isa in teessisu jechuudha nama biraa deemuu danda'a kanumarree abbaa manaa kooti jettee amanuun baay'ee si rakkisa jechuudha kanaaf maaltu gochuu qabdu gaafa edda giddiin adda sin baase edda carraan biddeenaa hojjechuu biyya arabaa sin baase waggaa lama hojjettee isa keessatti waggaa lama kana keessatti waan ati ergite sana wanta gaarirra hojii bareedarra yoo hojjete atirree boqonnaa fudhattee daa'imman kee laaltee mana kee laaltee waa hunda laaltee ammas boqonnaadhaaf biyya arabaatti deebitee hojjechuutii ni dandeessa garuu nuyi balleessan guddaan nu mataa keenyarra jirra maal goona daa'imman keenya fi abbaa manaa keenya achi hiwoonee asii waggaa dheeraa tursiisna jechuudha waggaa dheeraa kana keessa yookiin akka waan nutti tolee yookiin bakka akka barbaanne ta'an isaanitti fakkaata garuu nuti asii waa meeqa gidiraa meeqa keessa bahaniiti ijoolleen kan eenyu jedhan galata waaqayyo bagana abbaa manaa hin qabaatin jechuudha asii kan na caqacaa hin jiru kan na zannazu hin jiru ofii kiyyaaf hojjedhee maaliif akkana taa'e jedhee gaafan gaafadhu egaa maatii kee jalqaba maatii kee gammachiisuuni waaqayyotu si eebbisa maaliif yoom maatiin kee si eebbisani eebbani argatta jechuudha abbaan kee fi haati kee si dhalanii erga gaafa ati of dandeessutti isaantu si deeggare balaan guddaan asirratti bu'e maaliif akkana goota jettee gaafa gaafattu abbaa ishee baay'ee jaallatti jechuudha abbaan ishee fi haati isheellee gargar ba'anii bakka tokko hin jiraatan mucayyoon kun jechuudha gaafa kana yoo heebbi abbaa kootiillee naa qaqqabu jettee mana ijaarteef gaafa mana ijaartuuf inni ni dhagaa abbaa kootiif waa barbaade yoon godhe abbaan koo na guddise hangan gaafa oluuf danda'utti na faana jiraatee na gargaareeti kan na guddise yoon mana dhiisee yoon qabaadhe yoo warqiirree itti uffise nama takka hin galchu jechuudha maaliif yoo jette abbaa keeti haadha keeti abbaa keetii fi haadha kee yoo umni keessi danda'ee warqiirree itti uffiste isaantu si guddise waa hedduu argatuuf dandeessutti isaantu si wajjin irratti dubbiin cimtuun asirratti dhufte ati maatii keetiif abbaa keetiif namaa ijaarte mana kee maaliif hin qabatini laala mana takkitti abbaa ishiitiif baadiyyaatti ijaarte baqa maaliif manni kun ijaarame akkamitti ati yoo mana qabda akkamitti mana abbaa keetiif ijaarte jedhanii xaabiin kanarratti baqa lolli cimaan innillee kan lafa bitee dhokse kan irree xaawoo achirraa dhoksee ishee gurgure kanaaf akka malee kan eenyu lolli ka'e jette kanaaf obboloota koo asirratti dubbisinitti hin dheeressu warreen biyya arabaa dhuftanii maatii keessan gattanii daa'imman keessan abbaa manaa keessan gattanii dhuftan of eeggannoo godha bakka gaafa birrii ergitan irree maalirra akka oolchu yoo ofii keetiif dhaqxee hin laalle bakka maatiin keenya jiru miti maatii keetiin kan heerumte maatii keetiin beekaniiti kan itti si kennan kanaafuu isaanillee maalirra akka jiru abbaan manaa keessuun maalirra akka jiru nama kaayyooti immoo calliseetuma nama jiraachatee jiru qarshii keetiin jettee gaafachiisuu qabda lammaffaa immoo isarraa turuutiin bakka kana keessatti egaa maali ani eenyudha jettee gaafa of madaaltu ofii keetiin ta'uu qabda har'a gaa mucayyoo sun kissii jalqabde gaafa kissiin xumurame maal goote ergan qarshiin qabaanne kara biyya biraatan deebi'a jedheeni jette laala waggaa 5 asii ijoollee ishii osoo yaaddu ijoollee ishiitti gattee guyyaa torbee biran teenye ijoollee ishii manumatti gattee obboleessa koo biratti hangale jette ijoolleen keessa jiru jennaan achumattan isaan dhiisee ba'e jette laala
gaafa ishi saffi jettee nam boqadha ijoollee koof biratti jettee galtu waa kanatu sin nama qunnam mee meeqa keessantu daa'ima qaba meeqa keessattu abbaan manaa keessan akkana sin godhe as keessatti ani eenyu jettee of madaalitii qabda jechuudha maaliif yoo jettan waan kun hundumtuu namoota hedduu wanta mudatuuf si illee boru si mudataa baqa wanti kun na mudate jettee yaaduti qabdi gaafa wanti tokko sin qunnamu yoomuma ati jabaatti nama cimtuu nama kaayyoo boruu taate taanan dhugaan isiniin jedha kan waggaa 5 namni si nyaate ati jabaatti hojjetti taanan waggaa 2 keessatti waan barbaadde dalaguuti dandeessa kana gochuufoo ati nama kaayyoo fi nama cimtuu ta'adha dhukkuba isa duraanii isa dugda kee duuba dhukkuba isa dugda kee duuba yaadoo osoo hin taane isa fuulduraatiif tattaafadhu maaliif yoo jette barnoota irraa argatte ka qormaanni karamiinuu dhalli namaa qormaata hin qoramne hin jiru jechuudha ofii keetiif as keessatti ani eenyu gadi jettee cimuutii qabda ani obboloota koo keessaa kanan isin gorsu wanta isin qunname birriin keessanis waggaa 10 isaa nyaatamu waggaa 15 isaa nyaatamu garuu kan waggaa 10 itti miidhamtee dhabde sana waggaa 2 keessatti hojjettee fiduutii dandeessa akkuma uumnuma isa duraanii fide sana uumnuma isa duraanii hojjete sanatu surumaayyuu qormaata isa darbite sanarra barnoota fudhattee isa kara fuulduraatti cimtee jabaattee hojjetta ani akka kiyyaatti kana isa darbeef gadduu osoo hin taane isa kara fuulduraatiif nama cimtuu fi nama kaayyoo qabu taatee jabaattee hojjechuutii qabda jechuudha kanaafuu asirratti adaraa keessan kana isiniin jedhu obboloota koo kennitanii boo'urra kennitanii biyya galtanii rakkachuurra hanguma barbaaddan abbaa manaas qabaadhaa jaalallees qabaadhaa maatis isa biraa qabaadhaa maatiin keessanis gaayilaan wal fuudhaa namni yeroo ammaa hanguma gaafa ati bira jirtutti malee bakka inni jijjiirama bakka ani maaliif akka ta'e hin beeku gaafa sana jaalalaan jiraattaa abbaa manaa keetii daa'ima walitti hortee hedduu wal jaallatta waa hedduu waliif yaad gaafa ati miila kee mana keetii baafattu inni garuu kara biraa deema maalidha kuni baay'ee anaaf gaafidha kanaafuu yoomumaa haa ta'u jireenya akka banee sittaa badus sitta hin yaa jedhus waggaa 2 hojjettee yoo galtee haala abbaan manaa kee keessa jiru sana laalteerre deebuu si wayya malee abbaa manaa kee fi ijoollee kee laaltee ati asii waggaa takka 2 3 4 jettee hanga 10tti hojjettee gaafa ati biyya galtu abbaan manaa kee daa'ima si dardaree si eega kara biraati jechuudha shamarree biraati laal ati asii dafqa kee akkanatti qaragdeessatti ergita inni shamarree biraa galfatee jechuudha daa'ima tokko 2 isaa ol si uumee si eega gaafa sana maal gootaree humni kee asitti dhume namummaan kee bifti daa'imummaa keetii sun asitti dhume inni garuu shamarreen kan bira mana keetti galtee kan xaarii malee waa takka eenyuun jenne zanaa jettee miila ishee walirra keewwattee nyaatti kun yoo kan ta'e dogoggoraati qabdu kaa waggaa dheeraa irraa turte ka maal godhare kanaafuu akka waan ati ofii keetiif sitti toleeti jiraattu itti fakkaata kanaafuu dubbii isinitti hin dheeressuu viidiyoo kana yoo isinitti tole like share gochuu hin dagatina qeeqa yookiin gaafii narraa qabda yoo jiraate bifa koomentiitiin naa barreessaa wantan ani isiniin jedhu tokko keessa warreen mana namaa dhaqxanii viidiyoo namaa gadi tuqxanii osoo viidiyoo sun hin dhumin yookiin daqiiqaa yookiin sekendii laaltanii otorlee hin laalin koomentii barreessitanii baatan kuni chaayinaala namaa dadhabsiisudha ijoollee dhugaa yoo hin barbaanne hin laalina yoommoo dhaggeeffachuu hin barbaanne mana eenyumaa dhuftanii ana osoo hin taane namoota kamuu bira dhuftaniitti gadi tuqxanii hin deemina yoo isinitti toluu baate bira darbaa malee viidiyoo namaa gaafa gadi tuqxanii laaltan dhugaa sekondii otoo hin turin koomentii nama barreessanii deemu ani ijoollota baay'een beeka mana namaa hin dhaqu yoo dhaqe garuu viidiyoo hanga dhumaatti daawwadheetan yoo natti tole koomentiin barreessa yoommoon ariifadhe jechuudha silkii irratti baneetii deema jechuudha kanaafuu viidiyoo namaa hanga dhumaatti daawwadhaan isiniin jedha kanaaf yoo isinitti tole like share gochuudhaan qeeqa qabdanillee bifa koomentiitiin naa barreessaa hanga yoonaa dubbii koo kana keessatti yoon dogoggora qabaadhe maqaa waaqayyootiin dhiifaman isiniin jedha kanaafuu jabaadhaa qimamootee jabaachuu qabdaniin isiniin jedha turtii